Oromo view, Barumsa. Oromo view, Barumsa. Oromo view, Shamala. Oromo view. Nagaan isiniif ta'uu daawwattoota Oromoo View akkasumas dubartoonni hundumtuu bakka jirtanitti baga nagaan guyyaa dubartootaa yookaan Mother's Day geessan isiniin jecha sagantaan har'a isinii qabannee dhufnee akkasumas waa'ee Mother's Day yookaan guyyaa haadhotaati. Akkasumaan keessumaas gidduudhaa qabnaa kan waliin waa'ee guyyaa kanaa mari'annu keessummaan keenya maqaan ishee Taaddalech yookaan Taadduu Gadaffaa jedhamti. Taadduun dubartoota Oromoo jabduu hawaasa keenya keessaa ishee tokko. Taadduun haadha manaa akkasumas haadha ijoollee durbaa lamaati. Taadduun hawaasa ishee keessatti saba ishee karaa adda addaan tajaajiluudhaan nama baay'ee of ishee kennitee hojjettudha. Taadduu asitti gidduutti argamu keetiif baay'ee gammannaa baga nagaan gara Oromoo View dhufteen siin jedha. Baay'ee galatooma hundumti keessaniyyuu carraa kana naaf kennitanii affeeruu keessanii fi baay'ee ulfaadhaa isinillee baga guyyaa haadhotii geessanii barbaada baay'ee ulfaadhaa galatooma Oromoo View. Hedduu Taadduu jenna nu Taadduudhaan beeknaa Taaddalechiin miti. Taadduun akkuma talileen isin beeksiftee hiriyaa keenyas hawaasa Oromoo keessattis nama uummata isheetiif waan baay'ee gochuudhaan beekamtuudha. Har'a garuu kan asitti ishee affeerree fi akka hiriyaatti akka haadhaatti hundi keenyas akkuma isin beektan haadha ijoolleeti. Guyyaa haadholii waggaa waggaadhaan kabajamu kun silaa guyyaan haadholii guyyaa guyyaatti kabajamuu qaba. Isuma guyyaa waggaatti kabajamu kana har'a guyyaan kun nuuf maali jennee walumaan mari'achuudhaa fi Taaddus gara keenyatti gara OVT affeerree jirra. Kanaaf anis carraa'uma kanaan baga gara OVT nagaan dhufteen siin jedha. Guyyaa haadholiitiin immoo maqaa OVT'n bagattiin isin ga'een siin jedheeni gara sagantaa keenyatti galla. Mee lalistuu maal jetta? Eegaa anis Taadduu baga gara OVT irratti dhufteen jedha. Taadduun hunduma keenyaaf hiriyaadha baay'ee jaallannaani. Asirratti yeroo kee fudhattee argamuutiif guddaa si galateeffannaa. Egaa har'a hundumti keenya walii wajjin mari'anna gaaffii waan wal gaafannu qabnu maaliif yoo hojjettanii ni hundumti keenya haadha. Har'a immoo qanii haadhaa ulfeeffamu biyya lafaa guutummaatti ni akka haadhaatti muuxannoo keessaa darbinee waan adda addaa walii wajjin haasofna jennee Taadduus gara OVT irratti invaayitii goonee mee hunduma keessan isinis deebisaa Taadduu duwwaatu hin ta'in Taadduu mee haadhi jechuun maali? Haadha akkamitti ibsita? Baay'ee galatoomaa dhugaa ulfaadhaa baay'een siin jaalladhaan akkuma kanaa aynoo hawaasa keessatti wal beeknaa waggaa dheeraa wajjin keessatti haadhammoo akka keessumaatiin affeeruu keessaniif gammadeera. Haadha jechuun haati gaa tokkuma obbolaa namni tokko obbolaa baay'ee qabaachuu danda'a. Haati garuu tokkittiidhuma. Haati hundumaa gara bal'aa qabdi, waan hundumaa dandeessi. Akkasumas immoo haati garaan haadha buburreedhas jedhama. Tokkorraan adda. Haati goota deessi. Haati hambaa gannanii deessi. Haati lubna sin deessi. Kanaaf haati roolichi guddaadha. Kana jettee bakka hin kennuuf hin qabu. Haati hundumaa oola. Hundumaa oolii jedhee kan qabdadha. Ijoollee isheetii fi ofii odoo nyaatiin ijoollee ishee nyaachisti. Odoo ofii raffiin ijoollee ishee raffisti. Haadhoti keenya yoo fudhannee ammaa isinillee haadhoti biyyaa yoo fudhannee ofii isaaniitu odoo hin baratiin warra nu barsiisantu jira.
odoo kopheen keewwatiin kophee bitanii guddisanii hundi keenya bakka jirru kana qaaniin ga'ee haadha keenyadha. Boqqolloo guddaan jechuudha. Haati waan hundumaa isaati. Talile. Yaa dhugaa isheetii waan baay'ee jetteetti anis haadhi waanuma hundumaa dandeessuudha. Jaalala yeroo hundumtuu ijoolleenis yeroo baay'ee gara haadhaa dhufanii waan hundumaatiif haadhatu itti dhiyaata. Haadhi waanuma hundumaa dandeessuudha, obsituudha. Isa gadhees, isa gaariis hundumaa dandeessee ijoollee ishee ofitti qabdee guddistii barsiistuudha. Waan isheen namaan taane hin jiru. Kanaafuu haadhi iddoo gaarii qabdi hundumaaf nama hundumaatiif kennaa waaqaatiin jedhan haadhi baay'ee kan haadha himamee hin dhumu dhugaadha. Dhugaadha. Haadha waan taaneef egaa muuxannoo isaas waan ofii keenya irraa waan dubbannuuf waan jedhaa jirra. Haadhummaa jechumaan iyyuu ibsuun hin danda'amu. Taaddoon haati tokkuma obboleessa baay'ee qabaachuu dandeessa. Obboleettii baay'ee durbii baay'ee qabaachuu dandeessa. Garuu haati takkittuma haadha kee dhabnaan numa dhabdee jechuudha. Haadhummaan jaalala. Haadhummaan obsa. Yeroo haadha taatu wanta ofirratti argitu guddaan obsa qabaatta. Addunyaa kanallee akkaataatti ilaaltutu jijjiira. Kanaaf waan haadhaa jechaan ibsuun hin danda'amu. Lalistuun siifoo haadhummaan maali? Haadha jechuun suma nu gaafatteen gara keetti deebisa. Achumaanis immoo guyyaa haadholiin kun isiniif maali? Guyyaa haadholii kana akkamitti kabajaa jirtu? Yaadannoo isin qabdanoo yeroo ijoolleen daa'ima ta'anii manaatu guyyaa sana nu kabaja miti? Ijoolleen guyyaatti of baranii guyyaa haadholii kana akkaataa isaanii namaa kabajan baay'ee garaa nama tuqa. Dubbannaa lalistuu haadhummaan maalii jechumaan immoo yaadannoo kee himtee gara taaddus hundi keenya iyyuu muuxannoo keenya olii hirra. Waa'ee haadhaa baay'ee isaa haasoftaniittu isa isin jettan hundumaatti walii gala. Haati beektuudha, barsiistuudha tanii sirriidha. Haati beektuu, barsiistuu, haati jaalalaa. Haati immoo utubaa manaati. Haadha jechuun yeroo baay'ee nutti baay'ee ulfaata akkatti gaafa haadha taanee argunu immoo haadha appreciate goona waan haati keenya gaafa keessa darbitee akkatti nu guddiste gaafa isa arginu. Haati nuuf waanuma hundumaati. Waan jechaa hin qabu haadhaa waa'ee haadhaa express gochuu fi haati hundumaati. Haati jaalalaa, haati beektuudha. Haati ijoollee ishee kan ija tokkoon ilaaltee jaallattu. Ijoollee ishee yoo jalaa balleesse yoo gaarii taas ija tokkoon ijoollee ishee nama ilaaltuudha. Walumaa galatti haadhi jaalalaan jedha. Yaadannoo keeme? Yaadannoo duraa gaafan haadha ta'e kan yaadadhu abbaa manaan koo nyaata naa hojjetee filaarii naa kennee gaafa jalqabaa mucaa isa duraa ta'e. Egaa yeroo hundaa akkasii immoo yeroo hundaa maatii wajjin dabarsina. Mother's Day waggaa dheeraatii fi maatii keenya wajjin dabarsinaa. Baay'ee immoo kan natti tolu immoo akka waldaa kiristaanaatti Our Redeemer Evangelical Church dhaqaa yeroo hundaa Mother's Day adda godhanii warri dhiiraa nuuf kukkii godhanii nyaata nu hojjetanii waan baay'ee yaadannoo baay'eedha. Waggaa waggaatti charchii keenyaas
in argannaa jechuudha. Jaalala. Kanuma fakkaata karaa kootti. Kanumee kan ijoolleetti deebina. Ijoolleen amma dhaqqabaniiru ijoolleen keenya xixiqqoo hin beeku jechuudha amma. Ijoolleenoo akka gaafa sana akkamitti tiriitisii godhume? Ijoolleen amma of beektutti waan tokko bitan garuu ijoolleen moor kan isaanii waa'ee haadhaa ጥሩ gaarii godhanii baranii gaafa mana barumsaa deemanii Mother's Day irraa waa kaasanii mana barumsaatti sin jaalladha maalidhaan fidanii sii kennu. Namatti tola ijoolleen biyya kanaa adda qaanii Mother's Day gaafa dhufu hundumti isaanii hagii namaa kennanii Happy Mother's Day jaalala isaanii himatu. Mee taaddu gara keetti deebina gaa? Suma amma ishee gaafadhe kana kan yaadannoo qabdu amma immoo durba babbareedduu lamaan dhaqqaban qabda. Yaadannoo isaanirraa qabdu meenu waliin hirra. Amma jechuun biyya yeroo jirru Mother's Day hin jiru. Garuu dubartootaa fi silaa warra biyyaatiin waan akkasii ta'e baay'ee tolanaa. Sababiin isaa waan isaan keessa darban sun waan ta'eef biyya kanatti immoo ergan dhufee Mother's Day ergan haadha ta'ee jalqaba akkuma ammallee dubartee charchiitti kabajnaa baay'ee gammannee galla. Yeroo garuu ijoolleen akka addaatti naa kabaju. Baay'ee girgiriinsa baay'eedha. Isaan nyaata yoo nyaachuu baatte immoo akkuma barbaadaniif hojjetanitti kennu yoo nyaachuu baatte ta'u inni kaan giftii addaatti fida. Bakka baay'ee haadha ta'uun yeroo Mother's Day ayyaana guddaadha anaaf. Isaanis maazarii ta'anii akkuma haadha ta'anii arganii garaan sinaa eebbisuu na yeroo Mother's Day kabajnu nuti maalaloon jettee dubartoonni erga waldaarraa deemnee booddee maatii walitti sassaabannee reestooraantii dhaqnu alatti akka aadaa biyya keenyatti yaaddi keessatti ijoollee keenyatu funaanaa gaafate ijoollee baay'ee dhagaa isaanii antuu dubbatamaa warri kaan walitti dhufnee inni kaan warri dhiiraa waan adda addaa hojjetu warri dubaraa buna danfisuu isaan keessaa all day jechuudha. Akkasitti dabarsina yaadannoo baay'ee bareedaan qaba dhugaa dubbachuu. Aliin. Okay, akka guyyaan haadhaa akkuma hundumtuu already jedhe gara hundumtuu karaa haadha gochaa isheetiif jaalala isheen qabduu fi ijoollee isheetiif warra maatii isheetiif jedhanii namni hundumtuu karaa haadha isaas abbaan manaas ijoollee gargaaree waliin hamma danda'anitti guyyaa sana nu gammachiisuudhaa fi waan adda addaa godhu inni kaanii mana barumsaatti waa hojjetee fidaa. Inni ijoollee amma dandeessutti inni kaan CDC inni kaanii abaaboo sii fidaa waanuma adda addaa gochuudhaan guyyaa sana nu gammachiisu ganama immoo ciree faarratti nu fiduu bakka guyyaa special day itti appreciate taatudha baay'ee guyyaa namatti toludha waggaatti eegganna guyyattii sanaa. Akkuma taaddoon jalqisila jette yoo biyya keenyatti waan akkasii gochuu danda'ame baay'ee namatti tola maaliif isaanii nullee biyya gaarii keessa jirra waan baay'een easy waan argachuufis godhachuufis isaan gidiraa meeqa keessa darbanii ijoollee isaanii guddisanii kanaafuu utuu waan akkasii guyyaan akkasii jiraatee baay'ee namatti tola waan kan si dhibu guyyaan kun kan jalqabameyyuu bara 1908 irra dubartii tokkotu harmee ishee special day like honorii gochuuf jetteetu jalqabde waan kana achumaanitu isumaan qabdeetu dubartoota biyya lafaa jiran hundumaa akka isaanii hojii isaaniitiif gochaa isaaniitiif waan isaan maatii keessatti godhaniif hundumaa akka isaanii recognize ta'aniif waan kana jalqabde.
isa booddeeyyuu gaafata bara 1914 keessa immoo biyya kana keessatti baay'achaa deeme Ameerikaa kana keessatti jalqabe waan isaa. So pirezidentiin biyya kanaa namni pirezidentiin 28ffaa Woodrow Wilson kan jedhamu akka guyyaa ayyaanaatti mirkaneessee ergasii amma biyya hundumaa waliin ga'ee biyya gara 46tu ayyaaneffata waan kana. Hin beeku gaa biyyi keenya gaaf tokko hin gaanne yaanna. Hin hawwinaa fi baay'ee guyyaa namatti toludha, guyyaa nama gammachiisudha, guyyaa itti dhugaa haadha ta'uu keenya nutti dhaga'amu. Kanaafuu baay'ee guyyaa bareedaadha, baay'een jaalladha. Ati immoo akkamii aanni kan nuti himuun Muuxannoo koo kan isinirraa adda miti. Guddaan kan hedduu garaa si nyaatu ijoolleen kee dhaqqabdee waanuma dandeessus mana barumsaa jettan sana suuraa kaasanii irratti barreessanii xalayaa faasii barreessu. Waan ati hojjettuuf jaallattuuf isa kuukinuu gootaa kananuu gootaa. Yeroo isaan fudhatanii xalayaa sana dubbistu baay'ee nama wanni godha sitti dhaga'ama jechuudha. Gaafa isaan appreciate godhanii inni kaan immoo ganamaan ka'anii cireessi hojjechuudhaaf tiineejara yeroo ta'an kichinii keessa deddeemanii ammoo danda'an akkaatiin hojjenne appreciate gochuudhaaf waan isaan tattaafatan suni baay'ee garaasitu qaba. Kan biraa waa'ee guyyaa haadholii dubbataa jirra. Silata adduun jettee haadhummaan biyyatti jirru kunii fi biyyatti adda. Haadha nu guddistee beeknaa. Harmooliin biyyaa rakkoo guddaa keessatti sabbata hidhatanii ofii agabaniitu baay'ee keenya guddisanii asin dhugaanii ammas sanumatu ta'aa jira. Biyya irraa dhufne sanaa fi guyyaa haadholii gaafa asitti kabajnu haadholii biyyaa sana immoo akkamitti yaadannaa? Taaddumarraan jalqabee waa'ee haadholii keenya isa yaadannuu fi garaagarummaa asiif achii sana xiqqoo tuqnaafan. Galatoomani. Asii fi achi waliin madaaluun hin danda'amu. Maaliif waan hundumti adda. Haadha ishii achi yaadadhaan yeroo hundumaa yoo haadha ishii qoraan baattu, haadha ishii qeexamaa gurgurtu, haadha ishii lafa haftee ijoollee ishii jiraachistu. Akkasumayyuu ta'ee immoo ijoollee ishii rakkattee barsiistee boru sabbata koo naa jijjiiraa, boru nama na godhaa, rakkina amma keessa jiru kan keessaan na baasa jettee mucaa ishee odoo eegaa jirtu karreen fudhatu jira. Kanaaf haadhotiin biyyaa baay'ee garaa koo nyaatu baay'ee hunda caalaa jechuudha. Abbootiinis akkasuma garuu haadhotiin adda. Haati waan baay'ee garaatti baachuurraa qabee harma hoosistee guddisuurraa qabee mucaan koo nyaata immoo nyaannu yoo nuti dhukkubsanne nu faana dhukkubsatanii yeroo nuti boonu nu faana bo'anii yoo nuti kolfine nu faana kolfanii gammachuun keenyaan ansaaniiti yoo nuti gaddinee hin gaddifaan jechuudha. So kanaaf akkuma amma taliileen jetti kana odoo biyyi keenya nagaa ta'e nama tokkotti jijjiira waan ta'eef ani kanatti mana mana. Namni tokko waan baay'ee jijjiiruu danda'a. Anis waan irraa eegamu, atis waan sirraa eegamu, hundumti waan irraa eegamu dogoonee guyyaa haadhotiin kabajamuu danda'a. Akkuma kanatti guyyaa tokkollee odoo boqotanii boqonnaa dhuma qabanii sirna gochuudhaaf ganama barii ka'anii nama dura ka'anii nama booda rafu. Beenooti si gootanii iddoo sana jedhanii hunduma akka kanatti baajjajanii dhaqanii biyyoo ta'u. Guyyaa tokkollee odoo isaanii darbiin akka namaatti jiramti baqa akka haadhaatti. Har'a guyyaa haadhaati. Hawwiin koo kana akka aadaa Oromootti guyyaa haadhotii hin jedhamu jira. Guyyaa ateetitti facaafatan jedhu. Guyyaa ateetii sanaa
Ishiin yaadadha akka gaariitti biyyaati fi sana dubartoota baay'ee walitti dhufee mandara tokkorraa seremoonii sana godha. Marqaa marqanii waan adda addaa godhanii enjoy gochaa oolan garuu guyyaa sana mataa isaa iyyuu odoo cimsanii guyyaa haadhaatiif jirame jedha taa'ee yeroo tokko taa'ee yaadu namni tokko dhimma gochuu danda'a. Aadaa keessa jira jechuudha gaa mee xiqqoo nu ibsi kun amma aadaa biyya ambaati miti inni amma kan asitti haasaa jirru amma nutti himteetti aadaan guyyaa haadholiin jedhamin malee guyyaa dubartoonni walitti dhufanii dubartummaa kabajan aadaa Oromoo keessa jira jechuudha. Yes, jira. Guyyaan suni yoom faadhame waan yaadattu jira? Yaa. Guyyaan jira amma kan sinni nuti biyya dhabnee mirga dhabneeti malee aadaan nuti qabnu aadaan nuti biyya keessatti qabnu akka jirutti dhufee jara kanatti hojjechaa jira. Yooma ilaaltan teessanii yeroo ilaaltan gadaarraa yoo fudhattan dimokiraasii amma warra juurii yoo fudhattan salgan booranaa jedhamu an keenya akka jirutti gadaan dhumti keenya iyyuu mataan isaa koortii biyya kanaa keessa jira yoo namni sirriitti hin jedhee hubatee inni ammati naan jetti aanne mirgi dubartootaa akka aadaa Oromootti hin kabajama. Eessarraa jalqaba addooyyeerraa jalqaba. Addooyyeen mirga dubartoota mirga kennaaf iyyuu beeki. Dubartiidha, ijoolleedha. Deemtee hiriyaashee jira akka bashannantu, akka taphattu, akka wajjin haasoftu amma kana hin kennaaf mirga sana. Addooyyeen immoo beektus immoo gaa seenaa isaa beektu addooyyee humtanii tuftaniiti yaasitti. Kanaaf addooyyee jechuun sambaleedhaan harka wal dhiigsanii dhiiga walitti makanii fi kana booddee wal jaallatu baay'ee kana booda addaan hin baanu jedhu. Addooyyeen akkamitti addaan baati gaafa heerumtu adda baati. Yeroo heerumtu amma fakkeenyaaf isin addooyyee tuftanii taliileen Brooklyn Parkitti yoo heerumte yaanneen bileen jirti akka biyya keenyaatti gaa kana fudhadha. Distaansiin isaa waan fagaatuuf adda baatu jechuudha. Achi amma immoo taliileen bakka jirtutti Brooklyn Parkitti immoo siiqee humti. Tariftee ammas dubartiin bakka itti gaazanii goote jechuudha. Siiqee humti siiqeedhaan amma namoonni baay'ee siiqee galuu fi siiqeen akka wanni hamaatti fudhatu garuu bakka deemtutti dubartiin akka gosa walitti qabdu. Walitti qabdee maatii ijoollee wajjin guddisuu haa ta'u waan biyyaa ta'u waan isaanii wajjin haasa'u haa ta'u mirga isaanii nuti kabachiisanidha siiqeen. Siiqee godhu amma siiqeen sun egaa isa keessan galu maaliif bal'aadha waan ta'eef amma naannoo bakka siiqeen jirutti guyyaa haadholiitu jira. Guyyaan horiillee jira keessa jiru. Yaa dhugaa. Guyyaan horii jira. Yaa guyyaan horiin odoon bobba'in manuma oolee mana duwwaa nyaataa oola. Jedhee nyaata adda addaa akka namaatti. Guyyaan akkasiillee jira aadaa keessa. Amazing. Yaa so guyyaa haadhotiin kuni qaammeetti ta'a yeroo baay'ee. Qaammee jechuun immoo maal jechuudha? Jala masqala faadha? Masqala odoo ta'een ganni bahee gannuma baqa gannuma keessadha fakkaatee gara odoo maskaramii jechuudha. Gidduu sanatti ta'a. Qaammee Oromoo jedhama. Guyyaan suni guyyaa haadhotii. Haadhotiin taa'anii facaafachuu jedhamu gaa. Ateetee facaafachuu. Ateetee facaafachuu. Ateetiin maal waaqa kadhatu. Waaqayyosa nu hoositee maaliif ganna sana guutuu xaara baanii midhaan facaasaa baanii maal jedhanii turanii amma gara biraatti deemaa waan jiraniif waaqa isaanii kadhatu taa'anii calleerra marga fidanii callee fidanii gingilchaarra kaa'anii wanti nyaatamu immoo aadaa Oromooti. Marqaa, caccabsaa, qincee waan biraan nyaatamu yeroo sana aannan waan akkasii kana kanaanii guyyaa haadhotii sana kabajaa oolu jechuudha. So ilma kabajamaa isin Wow, aadaa bareedaa dhugaa isaantu iyyuu ijoollee jalqabachuudhani. Asuma modernaayizii goonee finneetu konfiizii goone malee isaantu jalqabachuudha baay'ee namatti tola. Ani immoo yeroo baay'ee kan yaadummaa amma dubartootii akkaataa isaaniitti iyyuu waan hundumaa godhatan iyyuu baay'ee na dhiba. For example amma yeroo ijoollee godhatan dubartiin gara
torban meeqaa teessi amma mana. Okay. Miti inni mtuma taansayyuu yaa hamma isheen cimtee jabaattee maal jedhani bakka mana keessatti ani dura inni maaliif mana taa'u faan jedhan manu biyya kanatti ijoollee godhanne gaa miti. Guyyaa tokko lama booddee iyyuu namni ka'ee deema isaanii ji'a faa mana taa'u. Kun mataansaa waan of dandeessu. Harmee keetu dhufee olmaa si baasaa ji'a 3 faa akkas ciisuu qabdi. Yoo achitti hin sooramti nyaachuu qabdi. Dugdi jabaateetu bahuu qabdeedha. Yeroo baatullee sermoonii guddaatu jira. Qophii guddaatu godhameedha malee dubartiin kaateedhuma hin baatu. As gaa aadaa isaatiis carraan sunis gaa hin jiru. Callumeettee ciisuu hin dandeessu kaatee hojjetachuu qabda. Actually isaan tunuuf gadduu qabayyuu amma yeroo taa'ee yaadu immoo isaan waan baay'ee dubartooti baay'ee ofii isaaniitiif jaboodha. Of gargaaru dhugaa baay'ee gaariidha. Namatti toludha. Baay'ee galatoomi Taadduu aadaa kanayyuu nu yaadachiisuu keetii fi kanumaan iyyuu guyyaan haadholii inni westernized ta'ee kana Valentine kuni biyyatti galeen arge. Afrikaan baay'ee Valentine kabaja by the way. Dhiyooman argee namni gaa waan westernii kana numa fudhata miti hammayyaa jedhee. Beeknu gaa guyyaa haadholiin kunis warri magaalaa keessa kabajuu danda'u garuu inni aadaan sun osoo guddatee jabaatee sanatu more vaaliyyuu qabanatti fakkaata. Silaa sun qoratamee akka gaariitti wal barsiifne nuyyuu hedduu gaariidhaan jedha. Kanaaf egaa inni isa biyya alaatti kabajnu kunis suma sana wajjin wal fakkaataa baga Taaddumaan gaarii nu yaadachiiste. Har'a akkamitti kabajataa jirtu mee? Taliile. Har'a akkuma mala keenyaa garuu baay'ee jalqaba waldaa goonaa waldaatti ol arginee achitti erga waldaan dhume booddee hundumtuu walitti dhufee walii wajjin warri abbaa manooti keenya isaan nu qopheessanii nyaannaa ofaama isaanii qopheessu namni gargaaruun hin jiru. Isa booddee immoo hundumtuu gaa karaa faamilii isaatii wajjin gaa itti fufee ayyaaneffataa yeroo baay'ee ijoollee keenyaa extended family hundumaa wajjin iddoo adda reesturaantii fa'aa deemnee nyaannaa. Isa booddee egaa yoo isaan sarpiraayisii nu qabu ta'es gaa isas immoo hin eegganne jechuudha. Baay'ee gaariidha gaa amma ijoolleenis isin eegaa jiru maatiinis isin eegaa jiru maatiin keenya hunda keenya eegaa waan jiraniif kana caalaa yaadatti dabaltan yoo jiraate har'a keessummaan keenya guddaa Taadduudha. Inuma deddeebitaa kun yeroo jalqaba keeti immoo waan yaada dabaltu yoo jiraate asumaan immoo dubartoota haadholii kan biraa fi bagatti hin geessin jechuus yoo barbaadde carraa sii kennina Taaddu. Galatoomaa dhugaa keessee yeroonis deemeeraa maatiinis eegaa jira bakka biraatti deddeemnee carraa kanatti fayyadamuu nurra jira hundi keenya. Kanaaf haadhotiin hundumtuu keessumaayyuu haadhotiin biyya nuti argine akka argitan hawwii keenya guyyaa tokko biyyi keenya bilisoome hawwiin keenya yeroo hundumaa nuti dhufnee achi jiraanna odoo hin taane isinitti tole akkasii jiraatan barbaanna. Baay'ee isin yaannaa nuti asitti yaanna dhugnaa garuu isin immoo waan achi keessa jirtan waan itti jirtan sintu beeka waan ta'eef bakka guyyaa kanaan geessanii barri kun nima darbaa guyyaa tokko isin bariitii jechuun barbaada. Yoo Waaqayyo jedhee Mothers Day dubartoonni biyya alaa keessa jiru baagooni Mothers Day biyya keenya keessatti kun hawwii kooti kan abdatamuu kalma jechuun barbaada. Isiniinis egaa enjoy godhaa har'a guyyaa kanatti fayyadama. Happy Mothers Day isiniin jechuun barbaada. Baay'ee ulfaadhaa Oromootiin waan baay'ee isinirraa eegnaa turtanii dhufiinaa Mothers Day
duwwaa eegdan jennaa yeroo keessa jena kontiinisii qabaadhaa waan baay'ee waan hojjettanii baay'eetu jira beeksiseen isin immoo waan baay'ee sirraa eegna barbaadan jabaadhaa baay'ee isin jaalladha dhufaa jajjabaadha ulfaadha baay'ee. Atis gaa Happy Mother's Day lalistuu Taliilee jedhaagaa. Lalistuun hin baddee. Ameeraan kun anis egaa taaddu baay'ee si galateeffadha. Hunduma keessanii yeroo keessan fudhattanii waa'ee Mother's Day har'aa ulfeessuu turuu kana hunduma keessanii baga ga'een jedha. Akkuma kanas immoo dubartoota biyya lafaa hundumaa irra jiruuni baga yeroo qanii haadhotaatiin isin ga'een jedha. Haadha immoo gaafa jennu qaanii haadha an akkanii itti yaadutti haati ishee deessuu duwwaa miti. Haati isheen hin deenyes ani akkuma haadhaatti ilaala dubartoota biyya lafaa hundumaa baga yeroo ayyaana haadholiitiin isin ga'ee hunduma keessan immoo baay'een jaalladha isiniin jedha. Haa ta'u gaashiyaanis baga taadduu jalqaba baga nagaadhaanii gara Oromoo dhufte isin jedha. Egaa atis maatii kee wajjinii har'a guyyaa gaarii akka qabaattu abdiin qaba. Enjoy godhii guyyaa keetii hundi keessan guyyaa keessanii so itti gammadaa bashannanaa akkasumas hundumtu dubartoota biyya lafaarra jirtan hundumaa akkuma ammeen lisuun jettisi hundumti keessanii guyyaa kanaan baga isinii ittiin isin ga'een jedha guyyaa keessanii aqaatii rilaaksii godhaa itti gammadaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee galatoomaa taadduu gaarra deebinee si galateeffannaa taadduun waa'ee aadaa Oromoo keessattuu dubartoota irratti waan hedduu beekti. Guyyaa tokko as fidnee sa'a dheeraadhaaf haasofsiisuu qabna. Kanaaf har'a jalqaba keetinuma deebita sin jechuufanii guyyaa gaarii Happy Mother's Day sin jedhaanis irra deebi'ee dubartoota haadholii ijoollee guddisan hundumaa da'uun qabdu haadha ta'uudhaa fi addunyaa kanarratti ilmaan addaabti godhanii kan guddisan jiru. Ilmoo isaanii caalaa ilmoo kan biraayyuu fidanii kan guddisan baay'ee jiru hundumaa isaanii fi Happy Mother's Day isaanii jechuu barbaanna maqaa OBUtiin isinis hundi keessanuu guyyaa gaarii qabaadhaa daawwattoonni keenyas bakka jirtanitti ammas irra deebinee Happy Mother's Day isiniin jenna sagantaa kan biraatiin immoo hamma walitti deebinutti egaa warri OBU kanumaan nagaan jiraadhaa fayyaa ta'aa isiniin jenna. Galatoomaa. Galatoomaa. Oromoo.